Yooyya akkam jirtan obboleeyyan ta'e na dhiiga gooftaatiin bitantan araaraaf nageenyi waaqaa isinii bacatu jedha guyyaadha beeksisa tokko isinitti himuuf gara fuula miidiyaa kanaatti dhufe beeksisi kunillee miidiyaa haaraa kaloo miidiyaa jedhamu waan banamee jiruu fi miidiyaa kanarratti ergaan hafuuraa qulqulluutiin kan wal qabatu qoonqoo waaqaa yookaan dubbii kitaaba qulqulluu akkasumas faarfannaa garagaraa ergaalee karaa hafuuraatiin daddarban baay'een miidiyaa kanarratti waa isinii dhiyaatuu fi qorii tana waliin haa guddifannu irratti haa hirmaannu follow share copy link haa goonu isiniin jedha miidiyaan kun miidiyaa kenna haa jajjabeeffannu naansa kiyya jabaadhaa eebbifama badhaadhi gooftaa isinii haa bacatu. Yooya nagaa isin badhaadha fayyaa adda waa wayii qabanne gara keessan dhunneerra kaloo miidiyaa isin beeksisuu dhunne wanni isin beeksisuu dhunne kaloo miidiyaan miidiyaa baasaati barnooti garaagaraa achirra gadhiifama akkuma kana faarfannaan garaagaraa achirra dhiifama gaaffii deebiin garaagaraa achirra jira waa hafuuraa nu barsiisa guddoo waan jireenya nu barsiisa marrooteetee fi miidiyaa kana laayikii fooloo godhii isaanii cinaa dhaabbachuu qabna hundi keessan jechuun amantooti dirqama miidiyaa kana cinaa dhaabbatiisaa qabdan maaf ennaan miidiyaan kun yeroo Kiristoos Yesuus irra lallabamu lubbuun tokko karaa miidiyaa kanaatiin gara gooftaa marroo dhodduu fi kanaaf nu marti miidiyaa kana cinsuu qabna jedhee gama kootiin dubbadha. ሰላም እንዴት ናችሁ ወዳጆቼ ዛሬ አንድ ነገር ላስተዋውቃችሁ መጥቻለሁ ካሎ ሚዲያ ላስተዋውቃችሁ ነው ይሄ ሚዲያ ታላቅ ሚዲያ ነው እንደዚሁም ደግሞ ወንጌል የሚሰበክበት መንፈሳዊ ነገር የምንማማርበት መንፈሳዊ ጥያቄዎችና መልስን የምናገኝበት ሚዲያ ስለሆነ ሁላችሁም በቻላችሁ አቅም ፎሎ እና ሼር በማድረግ ይሄ ሚዲያ አጠገብ መቆም አለብን ነፍሳቱን ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማምጣት አለብን በሚዲያ ክርስቶስን ሰብከን ማለት ነው ስለዚህ አብረነን ይሄ ሚዲያ ወደጀዋለሁ እናንተም ደግሞ እንደወደዳችሁት በላይክ እና በፎሎ አሳውቁን እንላለን እናመሰግናለን